وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي تيني تدبر ترتي وننتي قرانيت به ما تدري أعوذ في بسم الله جاءوا لنا لاليت الرجل ما تدري نرانت نمتي قبل الحروف العربية ما تدري جاءوا جج وقلنا خنا جلرت ما تدري سدين كان أرجنا وقفا الحروف الهجائية جاء قبيلة عربية را قبي هجاءاتي أبن منطوقة كهو قبي منطوقة لا بتمت يجودا. الحروف الأبجدية جاء قلما فادا متدرين جج قبي أبجدي يخاو مكتوبات جنون كان سدف فادا حالات الحرف العربي عدا الألف جاء أكاتاوان يخاو هالوان قبي أربا كان ألف مليجرانيتي جاء. أيه الحروف العربية قبيلين عربيات فكلمة قدمتي مقبرتي خايسا قبيلي هجاءاتي في قبيلي أبجدية قبين هجاء قبي ديدمي في سقلجة قبين أمو أبجد قبي ديدمي في سديت. الحروف الهجائية قبين هجاءاتني في يقهو المنطوقة جنونتن سقلي الآية تشود سقلي يتخيست فيدمتن. الحروف الهجائية العربية قبين هجاءات عربية 29 حرفا وبيدي دمي سقلجة رتبها نوات قديت خاهي الإمام نصر بن عاصم الليثي. إمام نصر بن عاصم الليثي جأمو ترتيبا خاهيج قنبرة المتوفى سنة 90 هجرية برا سقلتمي هجرة خن دويجتشو بحسب تشابهها أكمتي ترتيب قد جنان أكاتا والفكي إسيتيني في الخط بريفما خيست أكاتا إسي والفكاتوني ترتيب قد خاهيج ونقطها أملي تقا إتبوديجي ليفرق بين المتماثلات الدنباس ولا جدو قبيلي والفكاتو الدنباس ولا في تقا إتبوديجي قاليتو قبين عربا أكما لبنيت الري akkuma qubeelee afaan biraatti afaan biraarraa harkifatanii jechuu isaanis qubeedha. Qubee harkifatan tana afaan isaan irraa harkifatan san afaan arabaatirra qubee waa xiqqoo waan qabuuf afaan arabaa qubuma silaa takka sadifaa godhee itti fayyadamuu ture jechuudha. Fakkeenyaaf kan uummanni akka qubee takkaatti uummanni isaan irraa harkifatan sun waan qubee waa xiqqoo qofa qabu qubeen isaanii hanguma isaan qaban san qofa taate jechuudha. Qubeen arabaa hanga isaan irraa harkifatan kanaa ol waan taateef qubee takka akka qubee sadiifatti itti fayyadamuu turan jechuudha. Fakkeenyaaf ba'ii fi ta'ii fi saa akka qubee sadiitti itti fayyadamuu turan isin qubuma takkaa jechuudha gaafa harkifatan sun. Akkasuma jiimii fi haadhaa fi khaanis turan arabni immoo akka qubee sadiitti itti fayyadamuu turan. Barreeffamaan wanni wal fakkeesse isii tana. Akkaataa wal fakkeenya isiitiin tartiibatti godhe hoggaa jedhu qubee wal fakkaatu tana baanaa jechuudha. Garuu dur tuqaan takka jala jiraattee ba'ii fi ta'ii isaan adda babaatee hin jirtu jechuudha. Namni garaagarummaa isii tanaa akka addaan baatu godhe imaama kanaa jechuudha. Nasr ibn Aasim Al-Laythi kan jedhamu kana. Eega tartiiba isii akkaataa isii wal fakkaattuun wal cinaa kaahee booda qubeen tun waanii fi ammaas wal fakkaachuu maltuuf waan isii addaan baasu itti godhuun qaba jechuun itti godhe tuqaa itti godhe jechuudha. Kan jalqabaa kun hamzaadha. Kan jalqabaa kun hamzaadha. Suuraa alifiin jira hamzaadha. Kan itti aanu baa taa saadha. Ba'ii fi ta'ii fi isaan waan wal fakkaataniif baa tuqaa takka jala kaahee taa tuqaa lama gubbaa kaahee saa tuqaa sadii gubbaarra kaahee jechuudha. Akkaataa kanaan addaan baasa. Jiimii fi haa'ii fi khaayinis wal fakkaatan. Jiim tuqaa takka jala kaahee haa dhiisee haa tuqaa takka gubbaarra kaahee jechuudha. Daal dhiisee daal tuqaa takka gubbaarra kaahee
ra'i dhiisee zaayi tuqaa takka gubbaarra kaahe. Akkuma san siin dhiisee shiin tuqaa sadi gubbaarra kaahe. Tuqaan sadeenuu ilkee isii sadeen tanarratti tuqaa adda addaatiin tuqaa takka takka akkasi kaahee tuqaa sadi gubbaarra kaahee osoo deemtuuti akka amma silaa mul'attu kanatti jijjiiramnisii osoo muuxattuu akkana taatee jechuudha tuqaan sadeen. Dur ilkee sadeen tanarra kaahe jechuudha. Saadii dhiisee daad gubbaarra tuqaa kaahee xaa dhiiseeti daa gubbaarra tuqaa kaahee akkasuma ayni dhiisee gayni gubbaarra kaahee fa'ii gubbaarra kaahee qaafii lama gubbaarra kaahee. Kaafii fi laam wal fakkaachuu hin turre boodarra wal fakkaatan osoo deemanii eega wal fakkaatan akkaataa kanaan addaan baafaman kaafii xiqqoo takka jidduu kaayame jechuudha. Kaafii ziinaadii jedhamti. Kaafii sanii jidduu kaayame kaafii fi laam akkaataa kanaan gargar baafame. Miimii fi nuun waan qubee biraatii wajjin miim waa wal hin fakkaanneef akkasuma dhiise nuun ammoo tuqaa takka gubbaarra kaahe. Ha'iin qubee biraatii wajjin wal hin fakkaatu. Waaw laam alif yaa akkaataa kanaanii kaahe jechuudha. Yaa'ii tuqaa lama jala kaahe taanirraa addaan baasuudhaaf. Laamiin xumurarra jiru kun allaam alif jenneen kun alifii maddii kan silaa agartee alif maddii jennu san jechuudha isa kana. Kan ammoo qubee jalqabarra jiru akkuma reefu dubbannee jalqaba qubee sanirra kan jiru hamzaadha jechuudha. Tanbiih الألف التي في أول الحروف الهجائية ألف قبيه هجائية سنجل قبر رجل سن هي الهمزة همزة داجة. وأما الألف المدية أمو ألف مديدة فهي الحرف اسم قبيدة قبل الأخير قبي تمرادرة الأفتسن. ويعبر عنها يسير راني إبسمة بلا لا جتودان يسي إبسمة. همزة دبس مالي ألف دبردو قاسنجان ألف دبسمه فهو ألف قري يوخا سنجان تاتي لا جاء مجد أكستي الرائب سمة لأنها لا تكون إلا ساكنة يسيتنات يروج فهو سكون ملين تاني ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا وني سيدرات اللين فتحا ملي انتهوجا خناف إسين قبض دبفمو هندن ديسو وان إسي دبسوتي هاجمت وني إسي دبسن وبين تكتا إسي درو دبرتو تحركا فتحا قبض درو دبرو لكم qubeessan laa jedhamti jechuudha. Maaliif laan kun qofti filatameef qubeen biraa hedduudha. A, ba, taa yoo jenne alif numa ibsina. Maaliif qubeen takkittiin laa'iituun filatamteef jennaan laam kun qubee arabaa tana keessatti laamu taariif jedhanii jira. Laamii taariifaa jedhanii jira. Kan jalqabbii ismiiwwanii dhufu al-bayt, ash-shams, القمر الخجنو خنيت لامين سن أصلي ساتي سكونة عربني أمو سكون الراهن جل قبل أنا بجتة وان إسا دربو إيه إسا دبسو أكا إني دبتو إسا قدت هاجمي جان غافة سن إنيو توكيني دبتو إسا غرغاري همزا وصلي تيتو سورة ألفين إسا غرغاري همزا وصلي همزان سكونة همزان وقمتك الليه سوران قبو جندول suuraan inni gargaareen suuraa alif kanaa jechuudha. Alifis amma deebi'eetiiti asitti nama isa dura bu'ee akka inni dubbifamu isa godhutti haajame. Kanaaf laamii biraahi harka qaba. Laamiitu kafalee fi tanaaf laa jechuudhaan ibsamaa. Bukaafuu laa maliif jennee ka dubbannu kana jechuudha. Kanaaf laamiin waan addaa qabaatee alif duratti buufamee akka inni agartee ibsamuun taasifame jechuudha. حالات الحرف العربي عدا الألف أكاتاليك بعربة اتلفتو وان ألف انتهين قبيلين عربة أكاتا اتلفتو وان ألف انتهين جج آلوتا قبيلي عرباتي أكاتا إسان اتلفن ألف ملي ألف دبني جرقا إني قطفاو سكونة واني سدراتس فتحة ديني أكاتا قبيل عربة لمما تكا سكونة تكا متحرك تكا فتحة يوخان كسراء يوخان ضماء يوخان سكون كاتا أفران كنبرة هنقبو وجد كاتا فتحة يوخان ضماء يوخان كسراء يوخان سكونة كنبرة هنقبو وجد وبين عربة خنر راشني فدا هنقبو. أما الألف أمو ألف فلا تكون إلا ساكنة يسين سكون ملير متكاو انتاتو ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا والنئسي دراتيس
انتهوا جير مهنده فتحة ملئ. والحرف المشدد وبين أمو شداك يتألف من حرفين وبين مرة جارنت. الأول ساكن وبين جلقبا سكونة والثاني متحرك وبين لما فا حركة الرجل تسنية. أكاتا خنا وبين عربا كمولي غلاتو أكاتا أفرن كان برهن وجدت. أناف أكولي غلاتو وبين عربا أكاتا أفرن كان وجدت. الحروف الأبجدية وبأبجد وبين أبجد يخاو المكتوبة تجنسون أن يرو در عربني زمن جاهلية سونبين كن ينرجمين در جتودا اتفيدمو ترتيجو عربني إسيتنا أكبر ريفمات اتفيدمن جتون أكل كورسات اتفيدمن أكمل واهين وبيلي ترتيبا لكاوت تودات اتفيدمن أقسم ماس وقاني في أجرتي وإبسو بربادا وقولني إسيتنا ني إبستن waan isii tana akkaataa kana kaayuudha akkamitti eegalte eenyu eegale maaliif tartiiba kanaanoo kaayamte tartiibni warra bahaatii fi warra dhihaa maaliif irra wal dhabee hiikkaan isii too maalii abbaan kitaaba kanaa irraa hin beeynu wuja akkuma kana dhufte garuu garaagarummaan isiidha tartiiba warra bahaatii fi warra dhihaa biratti adda addummaa qabdi. Fakkeenyaaf abjad hawwaz huxxii kalamun kan jedhu إسال لتشو ترتيبني سي والقطع إسان برت. سعفص قرشت فخذ ضضعوجة ترتيبني ورا مشرق أو ورا مغربا مو صعفض قرست فخذ ضغشوجة أكما ترتيبني سي والأبو خناني لو كاني فكلا كوسات تفيد منيس لكوسي سيدا وبين لكوس براك أباتشا ديمتي فكينيا فكما مدرد بني ألف أكل كوسة تكات باء أكل كوسة لمات جيم سدي دال أفر هاشن واوجا زاي ترب حاس الديد طاس قل يأي أكل كوسة خلاني تتفيد مدرن إيجا خلنا كنا بوتني بودا كاف ديدم لام مو ديدمي تك ميم ديدمي سديه نون ديدمي أفر إلى مالي يفهم لك كافين ديدم لامين صدم ميم أفرتم نون مو شنتم إلى هنقش انتمي خنتي تكرر جل كبه لكوسا ولي قال جت والرباهاتي في دهاتس والرباها سين يدمي قودا سين جاتم عيني ترباتم فاس الديتم صاد سقلتم قاف يبقوا لها جت إيجا يبقوا تنيبو ده كم التوفن يبافتك أنجان يقافو يبتك جاني ضار يبلما شين يبسدي تا يبقى أفر ثا يبشن خا يبجا ذال يبتربا ضاد يبسديت ضاد يبسقل غيني خما أكاتا خنتي لكوفة تكاهنغا خما اتفيدمو تراني يجتو أكما خنتي قاوري بهاتيس صادي راجل كبني جهاتم أوفني يجتو جهاتم ترباتم جهني أوفني يجتو وري أغرتي وعلى ترتيب المغاربة جابان كتابة ترتيب ورى مغربي الرتي مشى الشاطبي شاطبيين بيميجي في حرز الأماني لكوسين نتفيدمي ترتيب ورى مغرب كنجي شاطبي ورا مغرب وانتي في حرز الأماني كتاب حرز الأماني خيستي وتبعه ابن الجزري في الطيبة نظم سا طيبة خيستي اللي ابن الجزري اللين ورا بهاته داوجين شاطب مفانا ديمي مالي في جنان الرتي لافي سوداف ورا أغرتي علمي قراءة هردفو أكلافتي إسان هبتن إسانيف خرا لافي سوداف جتشا قارما شاطبين اتفيدمي يجا أناف وري أغرتي قراءة علمي قراءة وردفني بيها ألف با جيم دال إلهنك لكو سديدمي تكاتي كبيتنا كبي ديدمي سديتيتنا كبي ديدمي تك إرّا ورّا قراءة سبعاتي في دراسات إسانيتي الدان هيراني أتشمبو دا كبيلي هفتيس ملتولي غرغراتي اتفيدمورا ترانية جودا شاطبين أكمسن من الجزري لين جودا أنا ورّا علمي قراءة برتي أكغارب بكم تراجتو متدرين اتئانو أعضاء النطق وكيفية حدوث الأصوات الحروف والحروف جا وقلنا ناريني أكنجا ومن دبيتي في أكاتا وممت سجليدا أكاسما سجلين اتي أممتو متدري وخاهو بقلنا هاري خنا أركنا جتو
boqonnaa kana jalatti mata duree afuriitu jira. tokkoffaan المخارج الرئيسة للحروف العربية mata duree yookaan hangafoota iddoolee qubeen irraa baatu صور لأعضاء النطق fakkiilee humna dubbii كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة akkaataa uumama sagalee طبيعتي تعريف الحرف ibsa qubee akkasuma وكيفية حدوث الحروف akkasuma akkaataa itti uumamtu qubeeleen في جهاز النطق الإنساني qaama ilma namaa keessatti akkamitti uumamti kan jedhu mata duree afran kana if jalaa qaba jechuudha. Mata dureen gubbaarraa kun boqonnaan kun mata dureen jalqaba المخارج الرئيسة للحروف العربية kan jedhu hangafoota iddoolee qubeen irraa baatu jechuudha. Hangafoota iddoolee qubeen arabaa irraa baatu jechuudha. Sunirraa kan jalqaba aljawf jedhama. Eeysa jechuudha. Eeysi kun eeysa jennaan khalaa'ul halqi wal fami qaawalaagaatii fi afaanii kanaanii eeysa jedhan jechuudha. Eega hidhii tana walitti cufnee hidhii tanarraa jalqabne jechuudha. Hanga ilaa mura laagaadhaatti jawfii jedhamti jechuudha. Kan lammaffaadhaa halq jechuudha. Al-halq laagaa jechuudha. Kunis iddoolee qubeen irraa baaturraa iddoolee qubeen arabaa irraa baaturraa hangafa jechuudha. Akkuma san alfam afaan hoggaa jiru alhanaqul a'laa magama gubbaa allisaan arraba al-asnaan ilkeelee ashafataan hidhii lamaan san kana cufaatu walitti alfam jedhama jechuudha. Al-khayshuum makrajni hangafa kan xumuraa khayshuuma. Khayshuum jechuun huuruu jedhanii afaan oromootti keeysa funyaanii jechuu yookaan huuruudha maqaan isii keeysa funyaaniiti jechuu khayshuuma jechuudha. Hoggaanii fi mata dureeleen kana ta'u inshaallah bal'inaan makaarija hurufaa keessatti hunda isaanii ilaaluuf jiran yoo rabbi fedhe. Akkuma kun fakkii tanarratti si agarsiisu fakkii itti aanu tanarratti akkuma si agarsiisu المخارج الرئيسة للحروف العربية خيشوم جتون كنو خيسف نيانيته قم قبارتي تيجي كنا تشوف في سياق رسيسة الاتئانو الحنك الأعلى جاء أما قم قبات أما جبا خنا جت خنا بانا خنان مال جاء أما قم قبا الحنك الأعلى جاء ما جت الاتئانو الجوف خيسة وقا جلال خن هلو مغريساتي في هلو شقوليسات انجيرو أكمولي قلات hanga halluun cuquliisaa irraa eegaltee ilaa hanga halluun magariisaa xumuramtutti jawfii jedhama jechuudha. Kan itti aanu halqi jechuun laagaa jenne. Laagaan kun hanguma halluun cuquliisaa itti dhaabbattu kana jalaanis gubbaarraanis. Gaman ammoo ilkeen akka waliigalaatti ilkee namoonni qabdaani beekta. Allisaan ja'a kunis arraba akkuma san ashafataan ja'a hidhii lamaanii namuu sirra jirti isiniif galaa jechuudha. Kana fakkaata gaa wanni agartee hangafoonni iddooleen qubeen irraa baatu kana fakkaatanii ammallee holiidhaa adda guuruuf jiraanna qubeelee tanfaatu irraa baha akkasuma ammas isaan kunoo qoodmeeya qabanii bakkuma takkatti jiraatan kanumatti qoodaman waan jiru bal'inaan inshaallah gaddeemnee kitaaba kana keessatti ilaaluudhaaf jiraannaa jechuudha. Mata dureen itti aanu suwarun li'a'daa'i nutqi jedha. صور لأعضاء النطق يجون فكيلة تنيفي أقرتيهم ندبيه يجون فكيلة ندبيه. أقسام الحلق قدمية لا قادات لاقان ريفو دبنسون نقودمت بكسدي قودمت لاقان راقما قبا لاقان را ولكا لاقان راقما قدي يوخاو فقو جامتيتي كسي قودمت تنقما قبارة ترقنوتون تيجي قما قبارة خان جذر اللسان جوخون laagaan achirraa jalqabdi jechuudha. Jadrul lisaan jechuun hundee arrabaa jechuudha. Bakka silaa hoggaa harka kana gaggeessi gaaf garii harki kun arraba kana gama xumuraa kanatti tuqa akka waan buroo yookaan korata arrabni kun qabu takka qabdi bakka san hundee arrabaa jedhanii. Bakka saniin maal jedhan jennaan minxaqatu adnal halqii iddoon san bootaa dhihoo laagaa jedhamti. Dhihoo laagaa maaliif jedhamte jennaan gama afaaniitti ol dhihoo gama hidhiidhaatti
yookaan gama afaan karaa alaa kanatti ol dhihaattii fi dhihoo laagaadhaa jedhamte. Kan itti aanu laagaan minxaqatu وسط الحلق خجنون لسان المزمار بكجام إنه فلانا الربا جاني نسيتا يخاهو أفان روموتي لكمسيتو جاني فلانا الربا يخين لكمسيتي يخاهو لكمسيتو تنجام تسيتا بكخنا ورّي تجويدا مال جان جت مطاقة إسيتنا منطقة وسط الحلق ولكا لاغا إدو ولكا لاغا جانين جت لاغارا ولكا جامتي سنتنا كمار جرتن bakki silaa fallaanni fallaanni laagaadhaa yookaan liqimsiteen jirtu tan. Kan sadaffaadhaa al-awtaaru sawtiyyaa jedhaniin bakki isiidhaa wirtuu sagalee jechuun bakka sagaleen namni irraa dubbatu oomishamtu jechuudha. Sagaleen namni ittiin dubbatu bakki irraa oomishamtu bakka asitti arguu jirtu tana jechuudha. Iddoon tun warri tajwiidaa maal jedhee itti fayyadama aqsal halq fagoo yookaan umura laagaa tan gaffagoodha. Maaliif fagoo jedhaniin jennaan isiitu afaanirraa fagoodha. Hidhiirraa waan fagaatte jecha fagoo laagaa jedhanii jechuudha. Kan itti aanu alhanakul a'laadha. Ha'ama gama gubbaa kana afaan keenya gama gubbaa kana jechuudha. Ilkee gama gubbaatii wajjin akkasitti waan gama gubbaa kana jiru guutuu siif kaa'uu deema. Jalqabarra kan fide allisaa ergoodha. Akkuma arguu jirtu ilkee lamaan gurguddoo tana isitti aantee tan dhufte tana jechuudha. Ergoo gama keessaatiin jechuudha. Gama alaatiin osoo hin ta'in ergoo allisaa jedhamti. Achiin booda muqaddimatul hanak dursi ha'ama gama gubbaarraa gama fuulduraa jechuudha. Dursaa ha'amaa kan gama gubbaa jechuudha. Muqaddimul hanak dursaa ha'amaa kan gama gubbaa bakka kanaa jechuudha. Bakka agartee akka lafti jabduu tana. Alhanakul azmii jaama kanii fi itti aanu ha'ama laagaa ha'ama lafeedhaa awwis sulbi yookaan jabaa jechuudha. Ha'amarraa jabaa bakka dhooqaa san jechuudha. Afaan keenya kana gama gubbaa dhooqa tokko jira gama gubbaa sanitti bakka saniin alhanakul azmii jaama jechuudha. Isiin tun cuftinuugaa itti dhufuuf jirra waan fayyaddu qabdi. Takkaahuu qubee irraa baatu qabdi. Itti dhufuuf jirra isii tana hundaahuu tanaaf asitti si garsiisu jira akka qabattee qubee irra geeffattuuf jechuudha. Gaafa qubee irra geenyu. Alhanakul lahmiyyi kan itti aanu yookaan ha'ama foonii yookaan ha'ama laafaa kan jedhamu jechuudha. Waggaa achi siite jechuudha xiqqoo ha'ama laafaa kun ulaal kan foonii kana jechuudha. Akkuma xiyyaan arguu jirtan bakka kanaa jechuudha. Kan itti aanu allahaa. Lahaa jechuun maal jechuudha? Waggaa afaan addaan bante waan xiqqoo gubbaarraa gararraatu laagaa jennaan nuti naannoo keenyatti afaan waggaa addaan bante gubbaarraa gararraati laagaa jennaanii jechuudha. Isiisaniini lahaa jedhan jechuudha. Kan itti aanu arraba aqsaamul lisaan bakki irra jirru fakkiilee bakka qubeen irraa baatuuti waan taateef jecha fakkiilee humna dubbiiti waan ta'eef humna dubbii tan adda guuree si agarsiisu jira fakkiidhaan. Arrabni illeen kanuma ati beektu kana tahee waan silaa qubeedhaa wajjin wal qabatu bakka isiin irraa baatu wajjin wal qabatu bakka dubbiin itti dubbatamu wajjin wal qabatu qoodmee qaba. Kanaaf adda guuree si agarsiisuu deema. Jalqabarra jadhul lisaan jaa gama mirgaa kanarra jirudha. Jadhul lisaan uga jiru hundi arrabaati jennee reefu dubbannee turre mantiqatu adnal halqii kan jenneen san reefu. Itti aansee aqsal lisaan je duuba arrabaa jechuudha. Yookaan fagoo arrabaa. Itti aansee wasaxal lisaan walakkaa arrabaati. Itti aanee xaraful lisaan fiinxa arrabaati. Itti aanee qaqsul lisaan gama xumuraarra kan argamu mataa arrabaati. Harka bitaatti irratti guuchi baanu aqsaa haaffaa je'een moggaarraa kan gama duubaa jechuudha. Moggaa arrabaarraa kan gama duubaa. Moggaan arrabaa akkuma xiyya kanarratti agartan achirraa jalqabdee hanga xumuraatti moggaa arrabaati jechuudha. Xumura arrabaarraa eegaltee duuba arrabaarraa eegaltee ilaa hanga fuuldura isii hajirtuutti moggaa arrabaa jedhamti jechuudha. Ammallee haafatul lisaanii ja'a walakkaa moggaa arrabaati. Adnaa haafatul lisaanii ja'a dhihoo moggaa arrabaa ja'a. Arrabni kun moggaa lama qaba. Moggaa gamanaatiif fi gamasiitiis jechuudha. Akkuma san muntahaa haafatul lisaanii xumura moggaa arrabaa jechuudha.
xumura moggaa arrabaa jechuun karaa alaatti gad xumuramuu deemtu jechuudha. Akkaataa kanaani arrabaas nuuf kaahe kan itti aanu al-asnaan ilkeelee. Ilkeeleen 32 ilkeen ilma namaa ilkee 32 maqaa qabdii jechuu cuftii isiitu bakka itti qubee dubbatuudhaaf fayyaddu qabdi jechuu hundi isiitu. Kanaafi takka takkatti adda guuree siif adda baasuuf deema. Laali sirritti kan jalqabaa athanaayaa jeen afaan oromootti seerree jedhamti. Athanaayaa jechuun afaan oromootti seerree jedhamti. Lamaan fuulduraa tana gama gubbaatii fi gama jalaatiis jechuudha. Kitaaba oloo fi irraanfatiin Jamiilaa kitaaba. Athanaayaa jechuun tan halluu magariisaatiin faayatan gama gamanaa irratti gubbaniif ilaaltu kitaaba oloo fi Jamiilaa. Kitaabni siif ajajamuu miti immoo Jamiilaa dhagootti hin jirtu. Abiyaasin dhageemaami. Ayyee. Aya. Athanaayaa. Ilkeen 32 jennee ilkee 32 irraa 4 sanaayaa jedhamti. Isiin san gurguddoo lamaan gama gubbaatii fi gama jalaatti argamtu tana afaan oromootti seerree baasii seerree jedhaniin mucaan seerree baasii warri Harargee akkas jedhan. Lamaan halluu magarroo yookaan coqorsa yookaan magariisaan hallamte tana isiin tun tanaani maal jedhaniini sanaayaa jedhaniin jechuudha. Kan itti aantu afurii isiinis arrabaaciyaat jedhamti. Halluu diimtuun tan hallamtee jirtu tana gama gubbaatis lamaat jira gama jalaatis lamaat jira jechuudha. Isiin tunis afurii. Kan itti aantu al-anyaab jedhamti. Anyaaba qarrinfoo jennaan jechuudha. Ilkeelee dhedheertuu tana jechuun halluu cuquliisaatiin taniif hallamtee jirtu ilkee namaarraa ilkee 4 gama gubbaatii fi 4 gama jalaatiin booda jirti jechuudha. Isiin tun dhedheertuu ilkee qarrinfaa jedhaniin jechuudha. Ad-dawaaxika kan itti aantu dawaaxika ilkee qarrinfoo sanitti aanteeti dhufti. Isiin tun hoggaa namni kofle baay'inaan irra hedduu namaa hoggaa namni seeqanii mul'atti jechuudha. Kanaafuu dawaaxika jedhamti. Kan itti aantu ad-dawaaxina daayituulee jedheen isiin sun halluu bicaa tanaan taniif hallamtee firii 12 jechuudha. Jalaayis 6 gubbaarraayis 6 kara hundaahuu 3 qabdii jechuudha. Isiin tun tan nyaataaf itti fayyadamnu jechuudha. Hoggaa nyaata bilcheessinu afaan keessatti kan itti fayyadamnu jechuudha. Gama hundaahuu 3 walii galatti 12 jechuudha. Gubbaarraayis 6 jalaayis 6. Kan xumuraa annawaajiza jedhani. Nawaajidni gama cufaahuu jalarraayis 2 gubbaarraayis 2 eega namni guddatee amata 20 fi 30 jidduudha namaaf guutamtii jechuudha. Yeroo tana baasa baay'inaan akkaataa sanitti achi booda 32 guutaa jechuu ilmi namaa. Kanaafuu nawaajiza jedhamte. Hongageessuu jechuudha. Ilmi namaa guddate bakka gahee jedhama jechuudha. Yeroo sanitti jabaate jechuudha. Dargaggummaa sirri guute nawaajiza baasa jennaan jechuudha. Ilkeen 32 tanaa jechuudha. Ilkee tana gabaabsee bifa nazmiitiin lakkoofsa isii akka kanan nuuf kaahe Sheekni Abuu Zakariyaa Yahya ibn Yusuf as-Sarsadiyyi jedhamu kan bara 656 du'ee hijiraarraa jechuudha. Saniyaatul fataa wa rabaaciyaatun wa anyaabul fataa kullun rubaacu. Seerreen gurbaatii fi rabaaciyaalleen akkasuma qarrinfoolleen qarrinfoon dargaggichaatilleen kullun cuftii isiitu rubaacu 4 hundi isiitu 4 12 jechuun maas akka dubbate. Wa arbacuna mallee 4 ad-dawaaxiku dawaaxikni illeen 4 thumma 6 eeganaa 6 gama jalaati. Wa 6 mallee 6 gama gubbaati. Fi dawaaxinihaa dawaaxina isiitirraa intifaacu qatti fayyadamu nyaataaf jechuudha dargaggichi jechuudha. Wa arbacun nawaajidhu eeganaa ammoo 4
نواجذ تجام تن هونجي سافكيس مالي ماض الكيلي دبرتتنا تن بوت توفجت هونجاجود أف تنباف جت إذا عري الفتى عنها وبا يصير دوة يخافو إسيتا إرى أب كما تقول هيو يصير باته لا ترجع له لا ترجع له جت إذا عري الفتى عنها ارتجاع يجتون تن إساف ديبني يجت فأنا يجتون زمن دربانا أميلك خايتون افتجرتي ilkeen qaayachuu dhuftullee jabeeffadhu utuma qabadhu malee foontan dhaabbatini. Kanaafuu ilkeen amma akka waliigalaatti wanni itti nuuf himu jiru abbaan kitaaba kanaa wal abbaa walaloo kanaa ilkeen ilmaa namaa maqaa isiitii waliin 32 tahuu isiitii fi maqaa isii hundaa'uu hangam takka akka taate saniyyaan 2 tahuu 4 tahuu isii rabaaciyaanis 4 tahuu isii anyaabni 4 tahuu isii xawaaxikni 4 tahuu isii nawaajidni 4 tahuu isiitii fi xawaaxinni 12 tahuu isiiti nuuf himee jechuudha. Akka waliigalaatti wanni irraa qabanne kanaa jechuudha. Mata dureen itti aanu kayfiyyatu huduutil aswaati ja'a insha Allah. Mata duree kana darsiitti aantu keessa ilaallaa kanarraa kanumaan goolabna. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.